السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميديا برنوتا amantii islaamaatii fi seenaa Oromootirraa odeeffannoo torban kana qabnu isin biraan geenya. Odeeffannoo tana wajjin bayaan Sheekh Abduu Jaliili. Godina Harargee Bahaatti guyyaa 26 baatii 11ffaa bara 2017 guyyaa Alhadaa sa'a booda akka sa'aatii biyya teenyaatti sa'aatii 7:15tti namoonni lama basaastonni abdii ileetii fi wayyaanii 4 to'annoo jala oolaniiti jiran. Godina Harargee Bahaatti guyyaa 26 baatii 11 bara 2017 guyyaa Alhadaa sa'a booda akka sa'a biyya teenyaatti sa'a 7:15tti namoonni lama basaastonni abdii ilee fi wayyaanii 4 to'annoo jala oolaniiti jiran. Akkuma beekamutti biyya teenya keessatti deeggarsi duula lammiif jiru lammiilee keenya naannoo Somaaleerraa buqqa'aniif godhamaa jiru akkuma itti fufeeti jira. Kanumaan wal qabatee hawaasni Oromoo raayyaa deeggarsa lammii keenyaatiif gara godina Harargee Bahaa kaambii Hammarreessaatti imaluudhaan ummata keenyaaf gumaacha taasisaniiti jiran. Imala hawaasa Oromoo raayyaa kana gara kaambii Hammarreessaatti taasisan kana keessatti simannaan hawaasa keenya naannoorraa godhameef hedduu kan nama gammachiisudha. Hawaasni keenya kan naannoo Hammarreessaatti argaman magaalota akka Haromaayaa, Awwadaay, Waleemboo fi magaalonni naannoo Hammarreessaatti argaman simannaa bareedduu hawaasa Oromoo raayyaatiif taasisaniiti jiran. Hawaasni Oromoo raayyaa bifa nama gammachiisuun lammiilee isaaniitiif yeroo deeggarsa taasisaa jiranitti hattoonni basaastonni abdii ileetii fi akkasumas wayyaanee qeyroo fi poolisii Oromiyaatiin battalumatti guyyaa Alhadaa sa'a booda sa'a 7:15tti to'annoo jala oolaniiti jiran. Riippoortarri miidiyaa barnoota amantii islaamaatii fi seenaa Oromoo kan achitti argamuun nuuf ibseeti jira. Maqaa isaanii argachuuf yaalii goonullee argachuu hin dandeenye jechuudhaan riippoortarri keenya kun itti dabaluudhaan nuuf ibseeti jira. Deeggarsi duula lammiif jiru lammiilee keenya naannoo Somaaleerraa buqqa'aniif godhamaa jiru cimee akkuma itti fufeetti jira. Haaluma kanaan godina Jimmaa Aanaa Shabee Somboo gandoota garagaraa keessatti deeggarsi lammiilee keenya qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamaniif godhamaa ture ammallee akkuma itti fufeetti jira. Bal'ina oduu tanaa akka ta'amutti isiniif dhiyeessina. Deeggarsi duula lammiif jiru lammiilee keenya naannoo Somaaleerraa buqqa'aniif godhamaa jiru cimee itti fufeeti jira. Haaluma kanaan godina Jimmaa Aanaa Shabee Somboo gandoota garagaraa keessatti deeggarsi lammiiwwan Oromoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'aniif godhamaa ture akkuma itti fufeeti jira. Aanichatti deeggarsi lammiilee Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa sababa Oromummaa isaanii qofaaf qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'aniif taasifamaa kan ture yommuu ta'u yeroo ammaa kanaas gandoota baadiyyaa 4 keessatti firaasha ciisichaa 26 bitanii qarshii 1,210 arjoomuudhaan gadda guddaa lammiiwwan bakka jireenya ofirraa buqqa'aniif isaaniitiin dhagahame ibsatanii deeggarsi eegallee kun daran cimee itti fufuu qaba jechuun yaada qaban ibsaniiti jiran. Abbaan qabeenyaa beekamaan obbo Mustafaa Yuyyee lammiilee keenya kan Hammarreessaa keessatti baqatanii jiraniif nyaataa fi uffata garagaraa gumaacheeti jira. Obbo Mustafaa Yuyyeen nama lammii isaatiif hadooddii qaban keessaa tokko. Gamanumaan nutis hedduu waan bareedaa hojjette galatoomi akkanumatti itti fufi jennaani.
Sadaasa kudha lama bara 2010 akka lakkoofsa biyya teenyaatti yookiin guyyaa 21 bara 2017 maniidhaa qaallitti ustaaza keenya kan dhukkuba khaleedhaan qabamuun dararamaa jiru gara hospitaalaatti osoo hin geessin akka hafe beekameeti jira. Manni hidhaa ustaaza keenya Ahmadin Jabal wal'aanamuuf gara hospitaala Paawulositti akka geeffamu hayyama kan ture tahus akkaataa beellama kanaatiin guyyaa beekameen ustaaza keenya gara hospitaalatti geessanii akka hafe maatii irraa mirkanaa'effamee jira. Godina Harargee bahaa magaalaa Awwaday keessatti jimaan karaa seeraan ala gara Jijjigaa osoo deemaa jiru to'annoo jala ooleeti jira. Bulchiinsa magaalaa Awwadaytti jimaan karaa seeraan ala gara Jijjigaa osoo deemu jiru to'annoo jala ooleeti jira. Bulchiinsa magaalaa Awwadaytti jimaan gommaa konkolaataa keessatti dhoofame karaa seeraan ala gara Jijjigaatti osoo deemaa jiru to'annoo jala ooleeti jira. Guyyaa 18 bara 2010 konkolaataan FCR lakkoofsa gabatee AA 7 duwwaa takka shantee jimaa seeraan ala simintoo jalatti fe'atee osoo Jijjigaa karaa Jijjigaa deemu to'annoo jala ooleeti jira. Kana malees gaafa guyyaa 29 baatii 2 bara 2010 akkuma lakkoofsa biyya teenyaatti konkolaataan lakkoofsa gabatee isaa Harar khantee duwwaa 2 7 duwwaa khantee gaafa guyyaa 6 baatii 2 bara 2010 konkolaataan lakkoofsa gabateen isaa ammas Oromiyaa khantee 5 fi konkolaataan lakkoofsa gabatee isaa Oromiyaati ammas 4 kan ta'an jimaa seeraan ala fe'atanii gara Jijjigaa osoo imalaa jiranii to'annoo jala ooluun isaa maddeen gabaasaniiti jiran. Magaalaa Ciroo keessatti shukkarri kuntaala 536 to'annoo jala ooleeti jira. Shukkarri kotorbaandii kanaan dura to'atame waldaa bu'uura qonnaan bultootaatiin galii akka ta'u koreen taaksii foorsii aanaa Ciroo murteessiteeti jirti. Bal'ina oduu tanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Magaalaa Ciroo keessatti shukkarri kuntaala 536 to'annoo jala ooleen shukkarri kotorbaandiin kanaan duraan to'atame waldaa bu'uura qonnaan bultootaa dhaan gurguramee naannoo Somaaleetii buqqaaniif galii akka ta'u koreen taaksii foorsii aanaa Ciroo murteesseeti jirti. Akkuma kanaan dura yaadatamu sukkara kotorbaandii maxxantootaa fi qira sassaabdoota daldalamaa jiru qabuun to'atamaa jiraachuu isaanii ni yaadatama. Kunis yeroo ammaa sukkarri kotorbaandistootaan daldalamaa ture kuntaala 536 konkolaataa 3 marsaa 3 to'atamee ture keessatti kuntaala 236 yeroo ammaa karaa waldaalee bu'uuraatiin ummataatiif raabsamee karaa waldaalee bu'uuraatiin ummataaf raabsamee qarshii isaa immoo ummata keenya naannoo Somaaleerraa buqqaafamaniif akka oolu murtaa'eeti jira. Oduu biyya alaa keessaa biyya Masrii naannoo Siinaa jedhamu keessatti haleellaa masjida tokko irratti raawwatameen lubbuun namoota 235 dabarteeti jirti. Guyyaa 25 bara 2010 takka haleellaa masjida biyya Masrii tokko irratti raawwatameen mootummaan tarkaanfii fudhachuu eegaleeti jira. Pirezidaantiin biyyattii Abdul Fattah al-Siisiin ibsa baaseen masjida bulchiinsa kaabaa Siiniyaa keessatti argamu irratti qaqqabeen namoota 305 du'uu isaanii wal qabatee humni waraanaa tarkaanfii humnaa akka fudhatu ajajeeti jira. Kanaan wal qabates humni waraanaa Masrii xiyyaaraan haleeluu jalqabus ibseeti jira. Magaalaa Bir al Beet keessatti kan argamu masjida Ar-Rawdaa irratti dhiyeenya kana balaa boombii kan dhaqqabe hoggaa ta'u humnoota hidhataniin dhukaasni banamee namoonni nagaa hedduun walitti qabamanii turan du'uu fi miidhaaf saaxilamaniiti jiran. Balaa kanaaf hanga ammaatti gareen itti gaafatamummaa isaa fudhatee hin jiru. Namoota du'an keessaa daa'ima 30 kan jiran hoggaa ta'u miidhaa kana irra kan dhaqqabe ammoo nama 100 ol jaameeti jira. Mootummaan biyya Masrii balaa kanaan wal qabatee guyyoota gaddaa biyyoolessaa 3 labseeti jira.
Egaa daawwattoota keenya egaa kabajamoo fi jaalatamoo miidiyaa barnoota amantii islaamaatii fi seenaa Oromootirraa odeeffannoon torban kanaaf qabnu hammanuma. Odeeffannoo biraatiin hamma walitti dachaanutti gara kiyyaan xumureetiin jira. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.